Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota buddussee TV sagantaan keenya Jette Jettee egaa ture yoo haa ta'u malee odeeffannoo dinqii immoo fideessinii dhufaa jira. Guyyootatti taateewwan torban keessatti ta'an akkasumas ji'a keessatti ta'an bakka barbaachisoo ta'anitti qabannee isiniif dhiyaanna jennee waadaa isiniif gallee turre. Kan isin dhaga'uu qabdan odeeffannoo irraa argattan isiniif dhiyeessina. Hin tuffatinaa dhimma kana jara keenya baay'een keessan daawwachaa jirtanii Jette Jetteen hammina miti yookaan immoo nama tokko cabsuu diiguu balleessuu otoo hin taane taateewwan hojii hafuuraa maaltu ta'anii torbanoota dabarsine guyyoota dabarsine kana keessatti isa jedhu qabannee isiniif dhiyaanna. Baay'ee keessan bira immoo odeeffannoon jira. Baay'een kitaaba barreessuu kitaabi isaanii maxxanfamee eebbifamaa. Baay'een dadhabanii faarfannaa eebbisiisuu faarfannaan isaanii kun YouTube irratti gadhiifamaa. Baay'een keessan immoo waan haaraan maaltu jira jettanii oduu barbaaddu. Akkuma kana immoo sagantaa eebbaa mana nyaataa ta'uu iddoo hojii ta'uu dhimmoota garaagaraa qabaattan fidaa asirratti isinii beeksifna. Dubbannu nagaa isin gaafachuun irraanfanne ani nagaa kuutii nagaa guddaan qaba waaqayyo isa nagaa nuu kennee nu jiraachiseef galanne haa ta'u. Isin akkami adaraa nagaa qabdu nagaa keessanii nuti nagaa keenya kam jirta gammeedhaati. Comment section irratti nu barreessaa. Egaa torbee dabarsine kana keessas taateewwan gurguddaa babbareedoo dinqisiisoo hedduutu ture. Isaan keessa arfan tokko fileetan asirratti isiniif dhiyeessa. Dhimma nu ilaallatu duwwaa. Oduu baay'ee jira mata duree hedduutu jira. Isa nu ilaallatu duwwaa irratti xiyyeeffanna nuun. Isa nu ilaallatu irratti xiyyeeffanna odeeffannoo gurguddaa afurtu ture. Isaan keessaatiin kan murtaa'an isinitti hima. Ani nagaa kooti akkuma yeroo kaane har'as egaa Jette qabadhe isiniif dhiyaadheera. Jette Jetteen abalu maal jedhee abaluma maal jedhaa yaadota jiran isiniif qorna. Oduuwwan gurguddaa afur qabnu keessaatii inni duraa egaa Lead Star Christian Universitiin barattoota barsiisaa ture 2560. Hotel Eliana magaalaa Finfinnee Birbirsa Gooroo Piyaassaatti argamutti sirna ho'aadhaan eebbisiiseera. Inni kun baay'ee oduu gammachiisaadha. Gaafa sanbata dura magaalaa Finfinnee keessa naannoo Birbirsa Gooroo tuudhataniitu ta'eeti naannoon sun ho'aa ture. Tajaajiltoonni baay'een faarfattoonni namoonni hojii waaqayyoo hojjetan akkasumas immoo kanneen biroon hojii wangeelaa hojii mishinii dhimmoota garaagaraa irratti barachuu barbaadan baay'een isaanii Lead Star Christian University irratti baratanii eebbifamaniiru. Egaa akkan odeeffadhetti barattoota 2560tu eebbifame. Baay'eedha kun. Namoota beekan, namoota qoratan, namoota dubbisan, namoota beekanii beeksisuu baratanii barachuu barsiisuu barbaadan hamma kanatu mootummaa waaqayyoo keessatti dabalame. Kan isin dhibu digirii jalqabaatiin namoota baay'eetu eebbifame. Digirii lammaffaa yookaan maastarsii namoota danuutu fudhate. Isa kanaan alatti digirii sadaffaa dooktireetiidhaanis immoo barattoota eebbisaniiru. College Universitiin kuni egaa Universitiin kuni biyya Ameerikaa keessa Universitii jiru wajjin hidhataan akka isaan hojjetan beekamaadha. Biyya Ameerikaatii biyya keessaa kallattii garaagaraatiin sagantaa kanarratti namoota keessummoota gurguddaatu argame. Maatiin barattootaa argamaniiru. Sirna ho'aadhaan sagantaan kun geggeeffame. Achumarraan barattoota bara kana eebbifamtan hunduma keessaniin baga gammaddanii congratulations isiniin jenna irra deebine baay'ee keessaniin congrats komantiidhaanis akkasumas immoo qaamaanis immoo argine baga gammaddan isiniin jenneerra. Akkuma kana warri barsiisaa turtan warri dadhabaa turtan Lead Star Universitiin Christian Universitiinis baga gammaddanii ija keessan jala dadhabbii keessanii argu keessaniif isiniin jenna. Ammas immoo akkuma isaaniin gaafadhe warri barachuu barbaadan galmee irra jirra kottaa galmaa isiniin jedhu. Waajjirri isaanii magaalaa Finfinnee naannoo Uraa'el gara karaa Haayolatti deemu naannoo sanarratti argama. Kanaaf dhaqaatii galmaa baradha. Beekumsaan tajaajila, beekumsaan hojjedha, beekumsaan dorgoma. Barri isaa bara beekumsaati. Kanaaf dhaqaatii baradhaa isiniin jenna. Inni kan biraa torbee dabarsine kana keessa sagantaa gurguddaatu ture. Sagantaa gurguddaan kun baay'ee isaa immoo faarfattoota wajjin wal qabata. Faarfattoonni lama albama isaanii eebbisaniiru. Inni tokko immoo irra deebisee eebbise. Isaan kun eenyu? Isa jedhumoo ani qaxaleen keessan isinitti hima. Qaxalee. Gammachiisu mataa Booranaa isinitti himaan. Inni jalqabaa faarfataa Daawit Girmaati. Egaa faarfataa Daawit Girmaa baay'een keessan akkuma beektanii mucaa baay'ee qaxaleedha. Mucaa baay'ee faarfannaa yerootti faarfannaa qeenxee gadhiisuudhaan beekamudha. Kanaan dura albama lama hojjetee gadhiiseera. Albama isaa lamaffaa keessumaa yeroo gadhiisee sirna eebbaa waan tokkoon qopheessine homaan jenne YouTube irratti dhangalaaseerraa qashaa turre. Ammas immoo irra deebi'ee faarfannaa koo gaafa akkasiin gadhiisaa gaafanni jedhu
uummanni isa jaallatu sabni itti duule akkamittiin callumettee gadhiiftaa maal taate gurbaananaa jedhanii koreen ijaaramee akkaawuntiin banamee baay'een keessan achirratti obboleessa keenya tumsaa turtanii akkuma kanammoo sagantaan addaa qophaa'ee waldaa Yaaddis Kidaan Kahanaatti naannoo Garjiitti argamu waldaa tajaajila Yoonaataan Akiluu geggeessu irratti achitti sagantaa addaatiin albamii isaa sadaffaa na barsiisi jedhu sanbata duraa darbe kana sirna ho'aadhaan eebbifameera. Faarfataa Daawit Girmaa baga gammadde siin jenna. Faarfataa Daawit Girmaa gaaf faarfannoota 14 gadhiisee kanaaf dhaqaatiitti eebbifama. yuutuubii isaa irra faarfannaan isaa baay'ee dhaggeeffatamaa jira. Dhaqee cheekii gaafan godhu namatti tola, namoonni baay'een dhaggeeffataa jiru, koomanta gochaa jiru. Adaraa keessan jajjabeessa obboleessa kana. Egaa sagantaa kanarratti namoonni hedduun dargaggoonni hedduun argamaniiru, faarfattoonni hedduun argamanii faarfannaa isaanii sajaallachuu isaanii itti agarsiisaniiru. Faarfataa Daawititti baay'ee kan natti tolu faarfataan kun qaqaxee wayitii isa kana malee immoo sirni uffannaa isaa, sochii isaa, walaloon isaa, yeedaloon isaa namoota mana gooftaa keessa hin jirre baay'ee qirqira. Namoota baay'ee harkisa gara mana Waaqayyootti mata duree marsaalee hawaasaati yeroo baay'ee obboleessi kuni Waaqayyo baga si gargaaree baga milkooftee jechuun hin barbaada. Egaa namoonni faarfannaa isaa dhaggeeffachuu barbaadan Daawit Girmaa jettanii yoo YouTube akkaawuntii keenya YouTube irra dhattanii barbaadan hin argattu. Faarfannaa isaa irraa gashuutti eebbifamuu dandeessu. Obboleessa keenya kanas tumsuu dandeessu. Baga gammaddee koongiraasiin jenna faarfataa Daawit Girmaa. Albama isaa lakkoofsa sadaffaa na barsiisi gooftaa na barsiisi jedhee ammas faarfannaa isaa gadhiiseera. Baga gammaddee ittiin jenna. Egaa albami kan biraas immoo nu dabalameera. Faarfataa kan biraas hin beekne tokkos immoo dhufee nu dabalameera. Guyyaa kaleessa ammoo egaa mooraa Kaambiriijii magaalaa Finfinneetti argamu, mana barumsaa Kaambiriijii magaalaa Finfinneetti argamu galma guddaa bareedaa tokko ijaaranii yeroo darbe eebbisiisaniiru. Galma guddaa sana keessatti immoo gaazexeessaadhaan beennu akka inni faarfataa ta'e hin beennu. Amma garuu maqaa dabalateera. Faarfataa gaazexeessaa Efreem Malkaamuu inni immoo amanannaa koo jedhee albama isaa lakkoofsa tokko gadhiiseera. Baay'ee sagantaan kunis sagantaa bareedaa ture. Keessumoonni biyya keessaa biyya alaa namoonni luboonni gurguddoo namoonni faarfataa kana jaallatan faarfattoonni garaagaraa sagantaa kanarratti argamanii sirna ho'aadhaan albamii kunis eebbifameera. Magaalaa Finfinnee mana barumsaa Kaambiriij galma bareedaa sana keessatti faarfataa gaazexeessaa Efreem Malkaamuutiinis baga gammaddee jenna. Innis dhugaa dubbachuudhaaf namni otoo inni tasgabbaa mucaa namatti tolu tokkodha. Tasgabbaa'eetu inni gaaffii tooraan gaafatu. Amma televizyiinii mo'aa irratti hojii gurguddaa toonni hojjetu beeka malee namni baay'een itti dhiyeenyaan warra isa beekan irraa kan hafe akka inni faarfannaa faarfatu hin beekamu. Tariitii waldaasaa waldaa deebii dhalootaa naannoo Boolee Bulbulaatti argamu keessatti ni tajaajila. Sakkanarratti namoonni kan biraa argine hin beeknu. Anis badaa amma kanatti quban qabu. Amma garuu anis faarfataadha. Waaqayyo na waameera na dibeera. Dibata kana utuu waggaa 5 jiru Waaqayyo natti dubbate na dibee. Haati koo baay'eetti na jajjabeessite turte. Amma garuu yeroo isaati anis Waaqayyoon nan faarfadha. Amanannaa kootiin na gargaareera na tumseera jedhee kaleessa faarfannaa isaa tokko innis faarfateera. Sirna ho'aadhaan faarfannaa isaa eebbisiiseera. Daraa keessa inni reefuu YouTube channel bana Efreem Malkaam official page jettanii yoo galtan YouTube irratti hin argattu. Isas faarfannaa isaa dhaggeeffadha. Namoonni baay'een dhaggeeffataa jiru. Subscribe godhaa tumsaa jabaadhu jedhaanii addunyaa hafuuraa kan akka kanatti guddisuu dandeenya. Namoonni akka isaaniitiin tajaajilaman gochuu dandeenya. Isaanis irra deebi'ee faarfataa nama dinqii gaazexeessaa Efreem Malkaamuu koongiraa baga gammaddan siin jechuu barbaada. Maatiin kees waldaan kees baga gammaddan. Egaa inni kan biraa faarfataa Daawit Boruuti. Faarfataa Daawit Boruu wangeelli jireenya jedhee yeroo darbe innis immoo magaalaa Finfinneetti albama bareedaa tokko nuu kennee namoonni baay'een dhaggeeffatanii ittiin eebbifamaa jirtu. Kanneen biraas immoo dhaggeeffachaa jirtu. Faarfannaa baay'ee namatti tolu. Disipiliiniin faarfataa Daawit Boruu beekamaadha. Badaan odeeffamu. Egaa albama kana irra deebi'ee bakka itti dhaladhee bakka itti ija koo banadhee waan baay'eetti bareetti irra deebi'ee eebbisuun irra jira jedhee affeeraa namoonni waldaan naannoo sanaa godhanii fi innis magaalaa Bulee Horaatti sirna ho'aa baay'ee namatti tolu dirree irratti akkaataa argitan kanaani irra deebi'ee albama isaa eebbisiiseera. Sagantaa kanarratti immoo faarfataa Masfiin Guutuu, faarfataa Phaawulos Tagany, faarfataa Nuraddiin kan isin dhibu, faarfataa Waariyoo Waaqoo, faarfattuu Meerii
faarfataa Saamii Saamu'eel Taaddasa isaan kun hundumtuu argamaniiru tajaajiltoonni kan biraa argamaniiru. Baay'ee yeroo namatti tolu ture. Kan isin dhibu eebba faarfannaa duwwaan ture sagantaan kuni. Egaa leenjii kennaniiru magaalaa sana keessatti. Eenyuuf leenjii kennanii? Muuziqeessitootaa fi faarfattootaa fi namoota saawund siistemii irra hojjetan waldaa kiristaanaa keessa akkuma kana namoota viidiyoo waraaban suuraa kaasaniin disipiliinii akkamiitiin ogummaa kanaa waldaa kiristaanaa tajaajiluu dandeessu jedhanii leenjii guyyaa lamaa kennaniiru. Baay'ee wanti barbaachisaa fi waan dinqii ture. Isa kanaan alatti magaalaa Bulee Horaa qulqulleessaniiru. Sirna magaalaa qulqulleessuu tureera. Isa kana malee yeroo wangeela dhugaa ba'an tureera. Wangeela dhugaa ba'uu isaaniitiin immoo namoota 15 oltu Gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka fayyisaa lubbuu isaaniitti fudhatee amanee fudhate. Inni kunis hojii dinqiidha. Egaa baay'ee wanta bareedaa ture magaalaa Bulee Horaa keessatti. Torbee dabarsine kana wiikeendii kana raafama guddaatu ture sababa faarfataa Daawit boruutiin. Magaalaatti dhalatan baay'een isaanii dhimma isaayyuu qaban hin yaadatan inni garuu dhaqee baga gammaddee kongiraa jechuun hin barbaada. Egaa deemsa isaa kana keessattuu yeroo inni magaalaa Finfinneetti sirna eebbaasaa qopheesse haala mijeessuudhaan bakka mijeessuudhaan waan baay'eedhaan isa tumsuudhaan ilaamee ministiriin isaa wajjin turani. Ammas immoo sirna inni magaalaa Bulee Horaa irratti raawwate kanarrattis immoo biratti argamanii jabaadhu si jaallanna jedhanii sagantaa isaarratti hirmaatanii ammas qooda fudhataniiru isa jajjabeessaniiru. Ilaamee ministiriis Waaqayyo isin haa eebbisu jechuu barbaanna faarfattoota baay'ee tumsaa jiru isaanis. Egaa gidduu kana dhimmoonni turani mata dureewwan turan isaan kanadha. Daawit Boruu magaalaa Bulee Horaa irratti faarfataa gaazexeessaa Efreem Malkaamuu magaalaa Finfinnee galma mana barumsaa Cambridge Academiitti sirna ho'aadhaanii akkuma kana faarfataa Daawit Girmaa immoo waldaa Yaaddis Kidaan Kahanaatiitti sirna ho'aadhaan faarfannaa dinqii eebbisiisaniiru. Kanneen faarfannaa barbaadan Waaqayyo wajjin walitti siquu barbaadan dhaqaatii YouTube chaanaalii isaanii irraa gashaa. Sakkanaan alatti barattoota 2560 eebbisiiseera. Leedstar Christian Universitiin torbee dabarsine kana keessa jetteen keenya torbee kana fakkaata. Odeeffannoo waa'ee kiristaanaa waa'ee waldaa kiristaanaa kana hin odeessiname afaan kanaan. Walitti himname namni dhimma kan biraa maaltu ta'e maaltu jira maaltu deemaa jira jedha. Oduun siyaasaa baay'ee jira, oduun dinagdee baay'eetu jira, oduun yakka kan biraa baay'eetu jira. Meenuun immoo isa kana odeessina jira keenya. Kanuma goonaan isiniin jedhaa nu jajjabeessuu nu tumsuu nu wajjin hojjechuu keessan dadhabinaa itti fufaa. Akka kanatti nafu wantootni baay'een hin guddata. Chaanaaliin kun hojii baay'ee hojjeta lafa inni ga'u nunis isinis boriin agartu. Sababiin isaa Waaqayyotu nu jalqabsiisee Waaqayyotti nu fufsiisa. Kanneen nu jajjabeessaa jirtan nu tumsaa jirtan hunduma keessaniin ulfaadhaa galatomaa isiniin jenna. Subscribe godhaa nu tumsaa. Yeroo kan biraa mata duree kan biraa jettee kan biraatiin hanga deebinee wal agaruutti anis qopheessaan qophii kana gammachiisuun mataa booranaan ture. Yeroo gaarii.